gocha isiitutu si dubbisaa garuu ammoo fakkeenyaaf maal jeetiin si magaa amma fakkeenyaaf caalaan kun abbaa ijoolleeti jaarsa namaati dhugaadhaa irraan tana inaadaa si aarsee si mufachiisee onnee si butee si lolchiisee illee akkamitti waan akkanaa kan intalti tun daleetii waan jedhu si dhaga'ama yoo gartee boota kaatis inni kun abbaa ilmaaniiti gartee jettee keessa deebuu baatte jechuudha. Wanni kana jaamaan jirtu ijoollee teettis ni beekaa ijoollumaa wajjin si baree ona fakkaatti. Osoo biras hin bariin ijoollumaa wajjin si baree wanni. Dhugaateeti. Waatun garuu hin jaamanni kanaatu. Jechuun amma ijoollee xiyyeessanii akka ilmaanii fi dhaltee taatee ni guddifatte jechuudha. Beekama isaa. Dhuguma rabbiisan. Akkas taanaan gaa wal taane jee yaada inshaallah rabbi khayra yaa godhuti. Inshaallah roorma tana keessaa si baasee kan miijala si baafnaan. Yoo amma kimiyaa sun kan inni dhuftee gartee walumaanuu haatu taatee onaaf isiyuu waliin kaa. Hin danda'amu. Ofirraa dhoorkite jechuudha. Akka isin beekte. Roorro roorro sirratti illee ooftee ammumaan tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota caalaatu ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan kan gola addunyaa mara keessatti argamtan. Ramadaan Mubaarak isiniin jecha arragaa Ramadaana halkan kurnaffaa geenya jirra. Baga rabbiin asiin isin ga'e. Akkami soomana irraa jirtuuf jajjaba. Soomanu jirtan moo isin soomanu jirra Ramadaanni? Meeqam godhu jirtan naa himaa gamanumaanu. Maal fakkaata isin biraan na biraan mishaadha bareedaadha. Mee salaamtaa gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota agarttoota caalaatu jirra jirtu lechaanee jirra gaarraasi har'a soomana guyyaa kurnaffaa jirra. Asumaanuu bagaasiin isin gahee hin jaa walumaanuu nun gahee jechaa gaarra keessummaa kabajaa qabadheen isinii dhufee jira. Caalaan maal qabatee dhufee jechuun keessan hin oolamu. Ummaa kee kiyyaa akkuma quba qabdanitti nama keessaa na baaftee kophan na baaftee Alii fi firoottan kiyya keessaa hunda keessaa na baaftee saayibboottan kiyya keessaa na baafteeti. Badoo beektan isaa afaan Arabaati badoon eloonu baadiyyaa. Baadiyyaa magaalaa mokkanna galchite lafa yoo gabbaate gaa dhukkeen bar turaabsi gootu isiinu turaabi dhukkeedha biyyeedha. Takkanaatiin isiniin jagaayitii keessummaa kabajaa isinii dhufee fidadheetiin dhiyaadhee isinii dhufee gamanumaanuu nuurtafaa isiniin jechuun barbaada. Warra baranaa kan bara eegaree kan bara hedduu jechaati. Mee wal baradhuu mee hordoftoota kiyya kanaan? Akka nagaa hordoftoota keenyaa anilleen viidiyoo caalaa irratti na agartaniisa marraa takkaaf kaameeraa seeneetiin jira har'aaf ammoo marraa lammaffaadha. Takkanaati maawardii isiniin jedhama maqaan kiyya maawardii si wardaasi. Yookaan ilillii wardaa. Maqaa hedduu qabdi. Keessaa isinii ta'e qabachuu dandeessan jechuun isinilleeni. Egaa akkuma laaltanii agartanitti akkumaan isiniin jetti har'a. Eega Ramadaanni seenee abooratee nama biran dheene ziyaaraa nam tokko biran dheene maaliif qabanii hidhanii naan ta'an har'a rabbiin carraa naa kanneetiin akka carraa ta'ee futtuq jee baheetiin har'a maawardii biraan jira boruus caalaan eessatti harkamaa eenyu bira dhaqeetii viidiyoo nu maruu danda'a jettanii isinis gamanumaan hawwiin eeguu dandeessan jee yaada inshaallah. Eegaa gamanumaanuu wanniin isin beeksisuu barbaadu har'a adda kimiyaa yookaan maafiyaa garee maafiyaa harkaa baheetiin. Ijoollee gaa keekiyyaa fi daa'illee akkaan itti fuudhu haalli namni ijoollee walitti dhiiseetumaan gaaboo tana miidhuftu taasisaabaan haftii baanan saniiti jalaa baafadhee har'a akkasitti kunoo gama keessan deebi'ee isinii dhufe gamanumaanuu gammachuun ani qabu gammachuu honga dabartee jechuu barbaadeeti maaliif baay'ee hedduu takka isin irraa tureetiin jira eegaan isinii wajjin wal qunnamuu dhabeewu yeroo dheertuu na fudhatee jira garuu gaa har'a guyyuma rabbiin jee wanni hundinuu haalli mijaawaa rabbiin haala na anjeeseetiin isinii deebi'ee dhufeetiin jira. Yaada keessanii na jira. Isinis yaada keessan hangam takka akkana yaaddanii jirtan koomentii jala naa kaayuu ni dandeessan jee yaada inshaallah. Mee maardii ta'in akkam nagaa fayyee qabdaati? Nagee wallah. Soomanni maal fakkaata? Bareeda. Eegoo walaa garree gaa soomana seenaa soomana guyyaa dura wal dhufne walaa garree afeerraa takka nu gootee turte maardiini. Soomana jalqabaa guyyaa jalqabaa maardii birattiin furee akka carraa ta'e ammaas gaa nurra dhaabbatanii mana hafuuraarra dhaabbatanii haasawallee dabarfanne gaa akkasii fuudhanii mana nu deebisanii. Har'a garuu carraan tolee kun ogaa har'aas deebinee dhufnee jirra. Soomana irraa jajjabaati. Asiin geesse soomana. Maal fakkaata qophiin soomana Ramadaanaa? Bareeda. Akkana gaayitii soomana har'a kun inshaallah yoo rabbi jedhee halkan har'aa kun halkan kurnaffaati. Asiin gahee jirra jechuudha. Mee haasa'imee hordoftoota kiyyaa wajjin kaati qisho waan haasa'u. Akka nagaa hordoftoota caalaatu
takkanaatii gaa caalaa roorroo inni keessa tures ani agartanii ni beektan jenna hedduu takka garaan nyaate caalaani garuu roorroo tana keessaa ni baasaa jiheeseenii rabbiin haa gargaaru ni baay'inaaf sodaa. Maawardin arraa caalaa roorroo keessaa hin baasaa mudhii dhadheetiin jira jettii isinis gaa waan jettan isinumaatu beeka. Maawardii mee waan si gaafadha. Dhugaadha galatoomii roorroo keessaa hin si baase. Namni roorroo keessaa nama baasuu qofa osoo hin ta'in roorroo keessaa siin baasaa namni siin jee'u. Ani gaa jechoota natti xiqqaata deebisee si himuudhaaf maaliif kabajaa yookaan galanni itti na biraa qabdu akka waan san gootetti hin fudhadha. Maaliif yoo itti karaa afaaniin jee afaaniinuu namni qooda sii kaa'e tokko akka sii godhee waan san gartee sii godhee si bira dhaabbatee itti ilaalama. Namni afaanumaanuu si jajjabeessuun waan guddaa waan ta'eef hedduu takka galatoomii. Afaan osoo hin ta'in hojjummaaniin godhee si garsiisuu ta'a. Inshaallah rabbiinis nu cinaa dhaabbatu rabbiin nu gargaaru. Inshaallah isni rabbiin haa ta'u garuu waan si gaafachuu fedhe. Maal na gaafachuu fedhe yoo taate akka itti dhageessee Oromoon. Namni guyyaa bofaa harkee halkan ta'e bada isaa jenna. Alamma himeewaniin harkee. Himeewaniin harkeef dubartiin hundi akkuma isii sanitti maafiyaa yookaan hamtuu takka na fakkaatti beekadhu. Sana akkasii miidiyachi kana jaama hunda gugguraa dhiirarraas taatee dhalaarraas taatee akka abalu teessan abalu sanis akkasiin dogoggora jechi kana jaamaatu. Namni wal keessa jira akka nagaattoota keenya ni beektan isinis dhalaa keessaas dhalaa baalagee tokko keessa jira dhiira taatee dhalaa taatee badaanis numa jira gaariinis numa jira namni wal keessa jira. Dhugaatii arabni nu maal jaa fi kullu beet hammaam jaa mana yaani jechuun maal jechuudha mana hunda keessa hammaamni ni jira jechuun mana hunda keessa jallaan saba hunda keessa jallaan bakka hundaa'u jira jechuudha. Akkuma diriiraanis jirutti kanuma ta'ee osoo jiru garuu maal ni beektaa? Jiila waan janta kan garree. Jiila saniitu ni baaragina baareessite. Hin baaragilla. Ni saniif hin jaamalee waan biraati. Akkuma hamtuun si dhufteeni dura hamtuun si qunnamtu booddee akka ta'utuun si dhuftu sana shakkin. Dhugaa keetti rabbiin dhukkuba buusu dawaa jala buusaa jiranii. Dhugaa keetti suniisi. Haa ta'u garuu caalaan kun abbaa ilmaaniiti ilmaan qabaafaa waan jiru tokko fa'aa booda yoo si dhagahamte jeetiin bara. Dhugaadha ammaatis roorroon irra deemu jirtu tanaatu akka malee onnee si butee beekadhu. Daa wallahi daran takka roorroo tanaata hammaatte tana. Si qofaa miti bara. Way si qofa seete amma dubartoota Oromoodhaa hedduudhaatu aboo intalti tun gurbaa kan akkana gooteeti. Inaade isiitiifuu gurbaa kana ni neerumaa fa'aa ta'e jettu garree. Takkallattiidhaan naan jettee sangan qabdu dhugaadha. Haa galatoomanii maaltu isaan jechisiise abbaa manaa ijaarsa namaa yookaan abbaa manaa namaa fudhachuuf osoo hin ta'in gocha namni isiin sun gartee abbaa mana isii san irratti dalagaa jirtu san. Santuu isaan aarsee akka malee isaan mufachiisee inaada kana keessa qotaa yookaan qotaa kana keessa isaan galcha. Gocha isiitutu si dubbisaa garuu ammoo fakkeenyaaf maal jeetiin si himagaa amma fakkeenyaaf caalaan kun abbaa ijoolleeti. Jaarsa namaati dhugaadhaa har'aan tana inaada si aarsee si mufachiisee onnee si butee si lolchiisee illee akkamitti waan akkanaa kan intalti tun daleetii waan jedhu si dhagahama. Yoo gartee boota kaatis inni kun abbaa ilmaaniiti gartee jettee keessa deebuu baatte jechuudha. Wanni kana jaamaan jirtu ijoollee teettis ni beekaa ijoollumaa wajjin si baree ona fakkaatti. Osoo biras hin bariin ijoollumaa wajjin si baree wanni. Dhugaateeti. Waatun garuu hin jaamanni kanaatu. Jechuun amma ijoollee xiyyeessaniis akka ilmaanii fi dhaltee taatee ni guddifatte jechuudha. Beekamasa. Dhuguma rabbiisan. Akkas taanaan gaa wal taane jee yaada inshaallah rabbi khayra yaa godhuti. Inshaallah rooruma tana keessaa si baasee khimii jalaa si baafnaan. Yoo amma khimiyaa sun kanii dhuftee gartee walumaanuu haatu taatee onaaf isiyuu waliin gaa. Hin danda'amu. Ofirraa dhoorkite jechuudha. Akka isin beekte. Ani rooroo sirratti illee ooftee ammumaan dura. Ni gayaaf jettaa. Ni gayaaf. Dhugaa keetti wallaayiti. Egaa hordoftoota kiyya gaa akkuma laaltanii agartanitti maartiin waan isin jechaa jirtu. Ilaa hanga ammaatis aaraatiin ture amman dura gochiisiin ammaan dura dalagaa turte guutuun akka malee nama hubachiisaa ture. Na aarsaa jira ammallee ittiin aaruu jira jechaa jirti. Arragaa akkumaan achi beetti mana kimiyaa sanii mana isiin ammatti nagalfatte san gartee waa qabriidhaaf naa qopheessitu waan isiin yaaddee bakka sanii nagalchiteef hin beeku. Nam tokko ilaa hanga ammaatti nama na barbaadus waan agarree illoo akka waan ajaa'ibsiisaa ta'u Usmaan deemuutiin amma waa yaadadhee'u. Mee dhaggeeffadhaa hordoftoota kiyya. Ani namaaf niin dhimmamaa nama naaf dhimmamu ilaa hanga ammaa dhabuu kiyya. Yoo xiqqaate ji'a tokkoo fi walakkaa ol gaheetiin jiran fakkaata amma oguunii fi duuba deebi'ee miimoorii tiyya haareetti rii godheef duuba deebisee oguunii fi laalu
ilaa hanga ammaatti nama na iyyaafatu nagar. Maaliif akka ta'e dilanumaan an namatti hamaadha. Dilanumaan nama hin qabne nama akka hin qabuuf akkaan nama hin qabne warra niin bare duuba. Garaa isin balleessuuf yookaan isin mufachiisuuf miti waan kana hundiin dubbachuu jiruuf. Namni ibbaruunis khanii fi nama keetii fi hamaa keetii fi fira kee adda baafattee bartu guyyaan ati bartu guyyaanii fi waa sirra gaan ta'u jechoota Oromoon maqsaanis ta'e bifa adda addaatiin ergaan dabarsaa turte san waa hundaa'u ammaan irra dhaqqabaa jira. Maaliifin kana jaa namaas tuquufii miti. Gurbaan duraan silaa saahiba kiyya ture maama Shiriin yookaan maamee Oroon yeroo jalqabaatiif yeroon ifi qabamee bakka san dhaqu jaalatee osoo hin tahin dirqamsiistee bifa inni yaadiniin fuudhamee achi dhaqe. Garuu ilmi namaa lakkuma bubbuluun ni bayyanataa waa hundaa adda baafata. Adda baafatee illee guyyaa tokko gurbaa kana hojii nyaannee jirra. Caalaan kun saahiba kiyya kadurii jee if duuba deebi'ee dhiisama waa hunda naasa'u. Haa ta'u garuu ilaa hanga ammaatti nama tokko kana iyyaafatu dhabuun kiyya kun anilleen akkaan if baruu na godhee dhuguma rabbii sanii rabbiin ani amma waa hunda naasa'u dhiisaa waa hundaa hundi dubbadhuuti mee dhaamsee yoo qabaatte ergaa yoo qabaatte gamanatis dabarfadhu. Akka nagaa daawwattoota hordoftoota keenya kan nagaa wanni jaamu caalaa roorroo keessaa baasuuf hin seenee waan biraatiif miti. Akkuma caalaa kimee roorroo isin irratti ofta kana rabbi sodaachuu dhiittee hattaa karaa shirriidhaa waatti dalaydee akkana goote kana keessaa baasuuf hin seenee illee rabbiin na haa gargaaru rabbiin na cinaa haa dhaabbatu tanumaafuu du'aa nu godhaan isin jaasinis. Gabanumaan hordoftoota keenya hanga viidiyootti aantuun qabannee isiniif dhiyaannutti nagayaan nu turaa.